Forces loyal to Vice President Riek Machar for the fighting in the northern part of the country in what is known as Upper Nile region. We are under attack. The heavy exchange of fire now, machine gun fire on both sides. Bittotes diddami saddeet wiixata barri 2022 Oromiyaa Media Network Studio Gaafa Afrikaa Roodu Teentarra jalqabne jirraa ol nuu seenaa jenna. Daballi olaana gati simmintoo godhameen hojii dhabuuf dirqaman koontiraaktorotaaf hojjettooti hojii ijaarsa rakkoo jabduuf saaxilamu dubbaata. Itoophiyaa gatiin xaa'oo humna qote bula biyyattii tol ta'uu yaaddoo jabaa uumte jirti jechuun ingidaa waan itti darqaba. Godin Shawaa Lixaa Aanaa Cophii waraanni mootummaa barattoota sharrasaa sarrukutuun dhaga'ame. Waraan bilisummaa Oromoo jechuun wobo balleessu karoor jedhuun boqonna sadii ka qophaa'e sadadi bilxiginnaa tokkarkoo himen seene jeera. Abrahaam Birruu dubbise waan cuunfatisanii dhiyeessa. Guyyoota muraasaan dur dhukaas dhaabu beeksise mootummaan bilxiginnaa loltoota dhuug Tigraay bobbaasa jiraachuu saruu tarsi gabaasa. Manni jireenyi taana pirezidaantii Suudaan kibba Dr. Riek Machar loltootaan marfameen oduu biraati xiinxaloo teenta biyyala godhanne jeera. Qopheessitooti oduu har'aanaaf Abrahaam Birruuti ye'uun ingidaa gara teeknika waliin teessanii dhiyeessaa nu waliin turaa jenna. Ashama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Media Network oduu har'aaf qabnu sinittimna oduu sinittimuun kan isin waliin turanii hundaati. Mariinee biyyaalessaa karoorfame akka milkaa'uuf qaamolee hidhatan waliin mariinee galamuu akka qabu Koongiresiin Federaalawaa Oromoo hubachiise. Kana malees walitti bu'iinsi bakka garaagaraa dhaabbatee hudhaawwan seeraa ka'uu qabu jedhe KFO'n ibsee jennoo kora sabaa taa'e hordofee baaseen. Walwaraansi waggoota sadii caale kan Oromiyaa unkuraa jiru xiyyeeffannaa maluuf argachuu dhabuusaatti hedduu akka gaddu kan ibse Koongiresiin Federaalawaa Oromoo. Biltsiginnaan akkuma humnoota Tigraay waliin araara buusuuf fedhii agarsiise walwaraansa waraana bilisummaa Oromoo waliin itti jirus karaa nagaan hiikuuf saffisaan kutannoo akka agarsiisu waamicha godhee jira. Oromiyaan nagaa yoo hin arganne nagaa amansiisaa Itoophiyaa keessatti fiduun kan hin danda'amne akka ta'e jala muranii beekuutu barbaachisaa jedhe. Haala qabatamaa amma jiruun marii biyyaalessaa taa'uuf haalli dandeessisu akka hin jirre kan hime Koongiresiin Federaalistii Oromoo rakkoo kana keessaa bahuuf jalqaba kutaalee biyyattii hundatti waliigalteen waraana dhaabuu murteessaadha jedhee jira. Koongiresichi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo fi Koongiresii Federaalistii Oromoo dabalatee hidhamtoonni siyaasaa hunduu akka hiikamaniifis gaafatee jira. Labsiin marii biyyaalessaas kan qophaa'u qabu walta'iinsa qaamolee hundaan akka ta'uu fi komishineroonnis qaamolee marii irratti hirmaataniin filatamuu akka qaban gaafatee jira. Hundaa'ul Itoophiyaa diigumsarraa baraaruuf gara ijaarsa sirna dimokiraatawaa fi sirna federaalawaa sabdaneessaatti deebi'uu malee filannoon biraa akka hin jirre ibsa kanaan hubachiisee jira KFO'n. Kanaafuu murtoonni dhukaasaa dhaabuu mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti raawwatame dafee hojiitti akka hiikamuuf waamicha goonaa jedhe. Kanumaan wal qabatee ulaanee gargaarsa namummaa hundi banamee uummanni akka gargaarsa argatu walitti bu'iinsi deebi'ee akka hin uumamne qaamoleen lamaanuu dafanii waliigalteerraa akka gahaniif waamicha godhee jira. Qaamoleen dhimmi ilaallatu warra qeerraa buqqaanii fi haala hammaataa keessa jiraniif akka birmatanis waamicha godhee jira. Dhumarrattis humnoonni siyaasaa Oromoo hundi akka tokkummaa isaanii cimsatanii fi uummata Itoophiyaa hunda waliin walta'iinsa isaanii akka jabeessan dhaabna jedhe Koongiresiin Federaalistii Oromoo ibsa kanaan. Karoorri waraana bilisummaa Oromoo balleessuu boqonnaa sadiin qophaa'ee akka jiru sanadni OMN qaqqabe mul'ise. Karoorri mata duree Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhuun qophaa'e kun qaamolee akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi poolisii Oromiyaa, waaltaa nageenya odeeffannoo biyyaalessaa fi insaadhaan hojiirra oola. Sadarkaa gadiittis caasaa hooggansaa kan mataasaa ni qabaata. Abrahaam Birruu dabalata qaba. Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedha warri mootummaa. Opereeshinii duguuggaa sanyii Oromoo irratti karoorfamee jedhee waama. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo sanadii akeekisaa waraanni bilisummaa Oromoo fi qaamolee isaa waliin hidhata qaban jedhame balleessuuf qophaa'e kun fuula 38 qaba. Kaayyoon opereeshinii kana akka sanadii jedhutti waraanni bilisummaa Oromoo fi tumsitoota isaa yeroo gabaabaa keessatti balleessuudha.
dambalii uummataa uumuun akka uummanni bahee lolu gochuu waraana bilisummaa Oromoo uummata irraa qooduu fi kutaalee waraanni bilisummaa Oromoo socho'utti caasa nageenyaa jabaa ijaaruu ka jedhan galma karoora kanaati. Sanadi miliqeen dhugaa'e kun karoorri waraana bilisummaa Oromoo balleessuu boqonnaa 3 qophaa'ee akka jiru hima. Boqonnaa qophii, boqonnaa raawwii fi boqonnaa xumuraa. Opereeshiniin farra riphee lolaa kun raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi Oromiyaa waaltaa nageenya odeeffannoo biyyaalessaa fi insaadhaan hojiirra oolaa jedha sanadichi. Sadarkaa gadiittis caasaa hooggansaa ofii qaba. Qaxanaa lixaa, qaxanaa Beenishaangul Gumuz, qaxanaa naannoo kibbaa fi kibba lixa Oromiyaa, qaxanaa godinaalee Shawaa Afranii jedhamuun qoodamee hooggansi ramademeefii jira. Opereeshinii kanaaf bitootessa gara jalqabaarra magaalota Amboo fi Hawaasaatti leenjiin qaamolee nageenyaaf akka kenname sanadicharratti eeramee jira. Karoorri waraanaa Oromiyaa irratti qophaa'aa jiru kun humna waraana bilisummaa Oromoo baay'ina isaa, iddoowwan waraanni kun socho'u, dawoowwan waraanni kun qabatee jiru, baay'inaa fi gosa hidhannoo isaati ka jedhu ofirraa qaba. Humni jabaan nu dura dhaabbachuu danda'u kamii fi kutaa kamitti kan jedhus hammatee jira. Boqonnaa qophii keessatti marii uummataa qopheessuu, hiriira nagaa qopheessuun uummanni akka waraana bilisummaa Oromoo maqaa shanee jedhuun balaaleffatu sanadichi kallattii ni kaa'a. Mariin caasaa mootummaa fi nageenyaa sadarkaan jiranii waliin akka godhamus ni eera. Boqonnaa qophii keessatti tarkaanfiin caasaalee nageenyaa qulqulleessuu akka jiru ni akeeka. Qaamoleen nageenyaa mootummaa tarkaanfiin irratti fudhatamu jiru jechuudha. Opereeshiniin farra riphee lolaa osoo hin eegalin. Boqonnaan lammaffaa uummata hiriirsanii loluudha jedha. As keessatti milishaan, poolisiin Oromiyaa fi federaalaa, raayyaan ittisa biyyaa, qaamoleen tikaa qooda fudhatu. Akka sanada kanaatti yeroon amma keessa jirru yeroo qophiiti. Kana haala amma Oromiyaa keessa jiruu fi sanada walitti firoomsanii himuun ni danda'ama. Yeroo qophii kanatti ololli babal'aan akka godhamu kan kaasu sanadi kana hordofee ammaan tana ololli walirraa hin cinne maqaa shanee fi humnoota badii jedhuun miidiyaalee mootummaatiin tamsa'aa jira. Boqonnaa qophii keessatti uummata waliin mari'achuun akka qaama karooraatti kan qabame yoo ta'u, tibbana akka mul'achaa jiru uummata walitti qabuudhaan ololli shanee fi humnoota badii jedhu afarfamaa jira. Hiriirri mormis bakka tokko tokkotti karoorfamaa jira. Marii uummataa tolfamu cinatti waraanni akka bobbaafamu kallattiin kaa'amee jira. Dubbii kana yoo ilaallu duulli kun maqaa farra riphee lolaatiin haa karoorfamu malee duula duguuggaa sanyii Oromoo irratti labsamee jiru jedhamee fudhatamuu akka danda'u qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo OMN dubbisee fi beektoti sanada kanarratti yaada kennan ni himu. Waggaa tokko dura humnoota TPLF balleessuuf waraana labsame keessatti haga guyyaa kana aarsaa guddaa kaffalaa jiru uummata Tigraay ta'uu addunyaa guutuutu ragaadha. Waraanni Itoophiyaa ji'oota hedduudhaaf yakkoota argaaf dhageettiif hin tolle daa'imman, haawwan, maanguddootaa fi dargaggoota Tigraay irratti raawwataa ture jira. Haga ammaan tana wareegama baasaa jira uummanni sun. Ija kanaan yoo madaalamu waraanni Oromiyaattas deemaa jiru kunis uummata Oromoo aarsaa guddaa kaffalchiisuudhaan godaanni saamaa dhiisee ka darbu ta'uu akka danda'u raaguun nama dhibu. Waraanni Itoophiyaa waggoota darban keessa yakkoota nama sururanii fi addunyaan balaaleffatte dalagaa ba'e opereeshinii farra riphee lolaa jedhee Oromiyaatti nagaa buusa jedhanii yaaduun abjuudha. Kunisoo kanaan jiru Shawaa Lixaa Naacobiitti waraanni mootummaa barattoota 5 rasaasaan rukutuun dhagahame. Haleellaan kun kan raawwatame bitootessa 23 bara 2022 Naacobii ganda Maksaa Lakkuu mana barumsaa Qongeetti ta'uu OMN mirkaneeffatee jira. Barattoonni kunniin lafti nagaadha jedhanii akkuma yeroo kaanii mana barumsaatti yaa'anii osoo barachaa jiranii waraanni mootummaa magaalaa Cobiitii gadi yaa'uun kallattii mana barumsaatti rasaasa roobsuun miidhaa jajjabaa irraan gahee jira. Dhukaasa kanaan barattoonni miidhaman Shuumii Cawwaaqaa barataa kutaa 5, Faanosee Gaarii barattuu kutaa 3, Shaamee Dabaree barataa kutaa 3, Boosee Gammachuu barataa kutaa 3 akkasumas Galaanee Gaddafaa barattuu kutaa 1 yoo ta'an miilarraa kan rukutamte Galaanee Daggafaa miilli irraa citu odeessi aanicharraa arganne ni mul'isa. Giddugaleessa Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti yeroo dhihoo as karaa walirraa hin cinneen humnoonni nageenyaa namoota nagaa umurii fi koorniyaan osoo adda hin fo'in fixaati kan isaanii jiran. Yaa'ii waliigalaa dhaabni biltsiginnaa geggeeffateen booda caffeen Oromiyaa yaa'ii taa'een waraanni bilisummaa Oromoo babal'achuu fi sadarkaa mootummaa yaaddessuurraa akka ga'e himuun duula qindaa'aa gochuuf qophiitti akka jiran himanii turan. Buuruma kanaan giddugala Oromiyaatti humnoota waraanaa fi tikaa hedduminaan torbee darbe keessa bobbaasaa jiru. Kana hordofee manneen barnootaas qubsuma waraanaa fi bakka namoonni itti hidhaman ta'aa akka jiran odeeffannoon aanaalee godina Shawaa Lixaarraa arganne ni agarsiisa. Hammeenyi uummata keenyarra irra deddeebi'ee gaheeraa kan jedhan jiraattonni hammeenyi daangaa darbe kun
abdii kutannaa murna biyya bulchuu hordofee kan dhufedha jedhu. Oduu keenya itti aanuun mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti lubbuu lammiilee baraaruu fi akkasumas dararamaa hambisuuf lola dhaabuuf murteessee jira jedhus gabaasa miidiyaan Reuters qabatee baheen ammoo gareen Biltsiginnaa fi Shaabiyaa bifa haarawaan Maqalee weeraruuf qophii jalqabuu isaanii ibse. Ameerikaa fi qaamoleen garaagaraa dhukaasni dhaabbatee mariin hunda hammate godhamuu nagaan akka bu'uuf gaafachaa turanis sirni Biltsiginnaa TPLF waliin dhukaasaa dhaabuu beeksisuun waraana bilisummaa Oromoo ammoo humnaan cabsuuf dhaadatee loltoota hedduu kutaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaasaa jira. Imala jalqabne eenyullee dhaabuudhaaf hin danda'u kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin injifannoowwan garaagaraa galmeessaa jiraachuu ibsee jira. Guyyoo Waariyoo akka itti aanutti qindeesse. Saying the action was necessary to allow unimpeded relief supplies. Mootummaan Itoophiyaa Maqalee seenee finciltoo TPLF balleessuuf karoora qabaachuu Reuters qubqabaa jedhe. Dhiibbaa HR 66 duwwaa jala miliquuf dhukaas dhaabuu qabeessiifti gareen Biltsiginnaatiif Shaabiyaa loltuu konkolaataa yookaan gaarii 230 guutirraan dhangalaati jedhan Tigraay bobbaasuuf karoora qabaachuu sitti odeeffama. Waaraan ji'oottan 17tiin booda mootummaan Itoophiyaa uummata Tigraay beelaan waan jiruuf dhukaas dhaabu murteessee jira jechuu hordofee gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay jechuun TPLF illeen hayya jechuun waliigaluu isaanii gabaasne torbaan tokkin goone. Jeneraal Ababaw Taaddasaa Baaca Dabaleetiif Biraanuu Juulaa taasisee waraan Itoophiyaa hoogganaa turan keessaa sadeessoo irratti argama. Jaalaqabjii ammajji bar 2022 kan keedduuf gaafiif deebii Faana Broadcasting Corporation waliin godheen gaafiin akkas jette gaazexeessarra dhiyaatee fiturte. Raayyaan itti biya ማሊፍ መቀሌ ሴኑ ደዳበ መከላከያ ሰራዊቱ ከህዝቡ ጋር ተባብሮ ሁሉም ኃይሎች እንደ አይነት ድልና ውጤት ካመጡ በኋላ ለምን አሁን ባሉበት ቦታ ላይ ጸንተው እንዲቆሙ ለምን ታዘዙ? ለምን መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ክልል ዘልቆ መግባት ያልቻለ? ኦልቴቡሉ ደንዴት ማለ ትግራይ ሆም መቀሌ ሴን TPLF በለሱን ከዋኒ ነው ለዲኒ ሁናም መለዋን በዲኒፍ በለሱ ቀምየቹን በለም ቀባት ሌላ እንዴት አድርገን ነው መምታት መቻል ያለብን ብለን መዘጋጀት መቻል አለብን። መቀሌ ግን እና ትግራይ ግን የኢትዮጵያ ግዛት ነው። ማንም እኛን አያቆመንም። እንገባለን ጠላት እናጠፋለን። waraan Tigraay tay walti bu'is biyyatti keessa deemuu jiruun dhukaasi dhaabbate mariin hundammatti jalqabamuun karaan gargaarsa namooma bana godhamee itti gaafatami warroota yakki dalagan irra mirkanaa'uu qaba. Kun ta'uu baannaan dhorka viizaatiif qabeenya furguggeessee deeggarsa nageenyaatiif liqeelle cuufisan dhowwadha kajetti Ameerikaa wiixne seeraa 66 duwwaa foomsuun Itoophiyaa gooluu jalqabe. Laabsii wiixne seera kan jala miliquuf fal barbaaduun duub dirqamtaate. Haleel agwaa dabalate dhiibba dippiloomaasii addunyaatti waan huqqat khafakkaat mootummaan Abiy Ahmed waraa war Tigraay waliin godhuu jiru yeroo filataat dhaabu beeksisuus waraan bilisummaa Oromoo haguutu Oromiyaa keessa lola jir balleessuuf milishoota bobbaasuu irratti argama. Only a tiny trickle has entered since Ethiopian troops withdrew from the region. Taatulle odeeffannoo Oromiyaa Media Network hoggantoota waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatiif jiddu galeessa argachuu jiruun waraanni kun daandile gugurdo Finfinnee Gujibaa Nageelle Booranaa Deellaaf Bule hora wal qunnamsiisan cufe qaamolee mootummaatiif deeggartoota sirnicharra soda nageenyaa jaba dhaqqabsiisuu jira jedhan. Imal guddayya gar Finfinnee duul jedhuun zoonii hundirra waraan gugurda bobbaasa katur cibraa marrootiif gammachuu abbooyyee akka baan Finfinnee qabachuu baatullee magaalotaaf gandoota aanaalee baay'ee to'annoo sajalgalchuun bulchaa jiraachuusaa jiraattoti naannolee ragabaa'u. Addunyaa waraan kan dhaabaa marii hundammachiis godhaana gabuusaa jee dareen Biltsiginnaa immoo shororkeessitoo TPLF fi shaniin balleessee jette waggoottan 3 xumuramuun afreessu irratti argamna. Garuu lubbuu qulqulloota gaaga'uuf nageenya uummata zaaba jijjiiruu waan dabarte bu'aan argamtu tokkolleen hin jiru jedhan. Ethiopia's government on Thursday announced what it called an indefinite humanitarian truce. Oduma walqabateen mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabee gargaarsi namoomaa Tigraay akka qaqqabuuf kan hojjetu ta'uu tibbana beeksisuus qabatamaan wanti mul'ate hin jiru jedhe mootummaan Tigraay.
Lafoonis ta'e qilleensaan hanga ibsi kun bahetti gargaarsi namoomaa Tigraayin kan hin qaqqabne ta'uu kaneeru ibsichi uummata Tigraayitti beeleffamee jiruuf torbanitti gargaarsa midhaan nyaataa konkolaattota 700tu barbaachisaa jedhe. Tigraay kallattii maraan humnoota gargaarsi namoomaa akka hin dabarreef danqaniin marfamtee jiraachuun walqabatee erga baatii muddee darbeetii as gargaarsi namoomaa tokkollee Tigraayin kan hin qaqqabne ta'utu himama. Kanaaf ammoo mootummaan Itoophiyaa humnoonni TPLF naannoo Affaariin weeraranii jiraachuutu sababa isaantu ulaa gargaarsa namoomaa danqee jechuun yeroo himatu humnoonni Tigraay gama isaaniitiin kun dubbii dharaati. Mootummaan Itoophiyaa beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun uummata Tigraay irratti gocha duguuggaa sanyii raawwataa jira jedhan. Uummata Tigraay keessaa harki 83 eeggattummaa gargaarsa namoomaa hatattamaaf saaxilamanii jiraachuu ragaan ji'oota hedduun dura ifa ta'e ni mul'isa. Uummanni gargaarsa namoomaa eeggatu kun ulaan gargaarsa namoomaa marti itti cufamee yeroo ammaa beelaan harca'aa jiraachuutu himama. Tigraay keessatti qofaa sababa waraanaa fi beelaa mudatee jiruun namoonni 500,000tti tilmaamaman dhumuu qorattoonni yuunivarsiitii biyya Beeljiyeem dhiyeenya ibsuun isaanii waan yaadatamudha. Beelli kun uummata aga'oo kan godina Waag Himraa naannoo Amaaraa jalatti bulullee harcaasaa jiraachuu ragaaleen garasii bahan ni mirkaneessu. Ejjennoon rakkoo jiru nagaan furuuf qabnu ammallee akkuma jirutti jira kan jedhe mootummaan Tigraay. Mootummaan Itoophiyaa waadaa sobaan addunyaa sossobuuf yaaluurraa uummata Tigraay fi naannolee ollaatti beelaan harca'aa jiruuf gargaarsi namoomaa akka qaqqabuuf karraa akka banu gaafannaa jedhe mootummaan Tigraay. Gama biroon Biltsiginnaan labsii dhukaasaa dhaabuu labsi burjaajii siyaasaa uumuu fi yeroo bitachuuf akka hin oolfanneef xiyyeeffannoo guddaadhaan hordofnaa jedhan pirezidaantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el. Uummanni Tigraay uummata nagaa barbaadudha. Kanas mirkaneessuuf wareegama ulfaataa kaffalleerraa kan jedhan Dr. Dabratsiyoon bilisummaan waaraan uummata Tigraay kan mirkanaa'u waraana ofiisaatiin ijaarrateen qofaanii jedhan. Labsa dhukaasaa dhaabuu tibbanaa taasifame gargaarsi namoomaa Tigraay akka dhaqqabuuf jennee simanne diinonni keenya garuu labsii kanatti fayyadamuun miidhaa dabalataa qaqqabsiisuuf akka hin hojjenne jala buunee hordoffii goonaa jedhanii jiru. Itoophiyaatti gatiin xaa'oo humna qotee bultoota biyyattiin ol ta'uun yaaddoo jabaa uumee jira. Yeroo ammaa gatiin xaa'oo dachaa lamaa oliin dabaluun xaa'oo kuntaalli tokko birrii 4,800 caalee jiraachuu mul'isu ragaaleen. Gatiin xaa'oo humna ol dabaluu qofa osoo hin taane argatanii bitachuunis rakkoo ta'ee jira. Bulchiinsi Abiy Ahmed wal waraansa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti labseen dinagdeen biyyattii bututee hanqinni sharafa alaa sadarkaa olaanaan yeroo mudatee jiru kanatti raafamni sababa waraanaa Yukireeniin gabaa addunyaa mudataa jiru ammoo qaala'insa jiru Itoophiyaatti mudatechuu hammeessuun jiruu fi jireenya uummata biyyattii qormaata caalutti oofaa jira. Guutuun oduu kana itti aanee dhiyaata. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaatti guyyaadhaa gara guyyaatti hammaataa dhufe to'annoon ala bahee jiraachuun wayita ibsamaa jiru kanatti daballiin humna olii gatii xaa'oo irratti mudate humna qotee bulaa biyyattiin ol ta'uun dhimma akkaan yaaddeessaa ta'aa dhufeera. Bu'uura ragaa barruu riippoortar qabatee baheetiin gatiin xaa'oo dachaa lamaan dabalee dhibbantaa 200 ol kahee kuntaala tokkotti birrii 4,800 gahee jira. Odeeffannoo hawaasa keessaa arganneen ammoo 5,000 olittiyuu akka ol fulleetu himama. Kun ta'uun biyya jiruu fi jireenyi hawaasa biyyattii qonna irratti hirkatee lafti qotee bulaa immoo xaa'oo malee midhaan magarsuu dadhabetti yaaddoo guddaa ta'eera. Waggoota lamaan darbaniif daballii gatii xaa'oo irratti mul'ataa dhufeen baasiin xaa'oo biteettiin oomishuu fi baasu humnaa ol kan itti ta'e hawaasni qotee bulaa biyyattii rakkoo jabaa waliin wal'aansoo qabaa turee jira. Yeroo ammaa immoo haalichi ichuu hammaachuun daballiin gatii gara darbe xaa'oo fi galteewwan hojii qonnaa irratti mul'ataa jira. Kun ammoo qotee bulaa hedduu hojiin ala baasuun harka maratee akka taa'uuf dirqamsiisaa jira jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Qotee bulaan hojii eegnaan oomisha biyyattii duraanuu baay'ina uummataan wal madaaluu dadhabee uummata Itoophiyaa sooruu hanqate daraniyyuu hir'isuuf mala. Haalli xaa'oon wal qabatee mudataa jiru keessumaa qotee bultoota harka qalleeyyii irratti dhiibbaan qabaatu olaanaa ta'uu riippoortariif kan ibsan ministeera qonnaachi daayireektarri misooma midhaanii Isaayyaas Lammaa rakkoon kun oomishtummaa biyyattii gadi buusuuf illee kan danda'udha jedhan. Gatiin
gatiin xaa'oo battala weerarri vaayirasii koronaa addunyaa mudate irraa eegalee daballee mul'isaa dhufee jira. Yeroo ammaa immoo waraana Raashiyaan Yuukireen irratti labsite hordofee gabaa addunyaa irrattuu akkaan qaala'aa jira. Biyyoonni wal waraansatti jiran kunniin isaan xaa'oo fi galteewwan hojii qonnaa biroo bal'inaan oomishanii gabaa addunyaaf dhiyeessan ta'uun rakkoo mudataa jiru hammeesseera. Raashiyaan xaa'oo harka 15 gabaa addunyaaf dhiyeessitu weerara Yuukireen irratti banteen wal qabatee qoqqobbii irratti gatameen gabaa addunyaan ala taatee jirti. Biyyattiin gabaan ala ta'uun ammoo gatiin xaa'oo gabaa addunyaa irrattuu harka 30 akka dabalu taasisee jira. Daballiin gatii xaa'oo gabaa addunyaa irratti harka 30 mul'ate kun Itoophiyaatti ammoo dachaan hammaachuun 200% ol ka'uu ragaaleen mirkaneessu. Weerarri Raashiyaa kan mootummaan Itoophiyaa waltajjii addunyaa irratti balaaleffachuu irraa of qusate. Miidhaansaa jiruu fi jireenya tokkoon lammiilee Itoophiyaa gaagaa jiraachuusaaf rakkoon xaa'oo, boba'aa fi qamadii wal qabatee Itoophiyaatti mul'ataa jiru agarsiiftuudha. Oomishaaleen kunniin sadan qofti meeshaalee Itoophiyaan alaa galchitu keessaa harka 40 qooddatu. Hammam haalli qabatamaa gabaa addunyaa irratti mul'atu rakkoolee Itoophiyaa keessatti mudataa jiran hammeessuu keessatti shoora mataa isaatii haa qabaatan malee bu'uurri rakkoo keessoo biyyattii kan waggoota 3 arfan darbaniif uummanni biyyattii keessummeessaa jiru ta'uu hedduun itti waliif galu. Wal waraansaa fi gaagama siyaasaa Itoophiyaatti mudateen wal qabatee dameen investimentii biyyattii akkaan hubameera. Sarbamiinsi mirgoota dhala namaa bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti raawwatamu akkaan hammaataa dhufuun ammoo michuuwwan biyyattii osoo hin hafin qoqqobbiitti akka seenaniif isaan dirqamsiiseera. Gargaarsii fi liqiin biyyattiin dhaabolee idil addunyaarraa argattu akka dhaabbatan dhaabbileen investimentii biyyattii oomisha isaanii gabaa Ameerikaaf bilisaan akka hin dhiyeessineef daangeffamni darbee fi qoqqobbiiwwan diinagdeen wal qabatan biroon madda sharafa alaa biyyattii gogsaniiru. Yeroo kuufamni sharafa alaa Itoophiyaa akka malee hir'ate doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.6 kan torban oliif biyyattii baatee deemuuf hin dandeenyetti gadi bu'ee jiraachuun ibsamaa jiru kanatti oomishaalee jiruu fi jireenya hawaasa biyyattiif akkaan murteessoo ta'an kan akka xaa'oo fi boba'aa irratti qaala'insi akkuma addunyaatti mudate humna biyyattii qormaata jabaa keessa buusee jira. Hanqina sharafa alaa sadarkaa olaanaan isa mudateen wal qabatee mootummaan Itoophiyaa xaa'oo qotee bultoota biyyattiif ga'u bitee dhiyeessuuf danqamuu akka malu tilmaamu ogeeyyiin dinagdee. Kun ta'uun ammoo qotee bulaa jiruu danquun guutuu hawaasa biyyattii hubuuf kan danda'udha. Itoophiyaan waggaa darbe qofa xaa'oo kuntaala miiliyoona 18 alaa kan galchite wayitaa ta'u itti fayyadama xaa'ootiin qonnaan bultoonni naannolee Oromiyaa, Amaaraa fi naannoo Kibbaa sadarkaa duraa irratti argamu. Fedhiin itti fayyadama xaa'oo qotee bulaa biratti yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufus rakkoon gatii fi dhiyeessii xaa'oon wal qabatu qormaata jabaa ta'ee itti fufee jira. Itoophiyaan waggoota 10 dura xaa'oo biyya keessatti oomishuuf karoorfattee ijaarsa warshaalee xaa'oo kan akka yaayyoo eegalchiiftus qaamni aangoo harkaa qabu piroojeektoota kaapitaala guddaan eegalaman kana fiixaan baasee bu'aatti jijjiiruuf hin dandeenye. Oduudhuma wal qabatuun daballi olaanaan gatii simintoo irratti mudate hojii dhaabuuf isaanii dirqamsiisuu kontiraaktaroonni fi hojjettoonni hojii ijaarsaa himan. Simintoon kuntaalli tokko kan warshaalee biyyattii keessaa birrii 450 gadiin oomishamee bahu gabaarratti birrii 1,000 oliin gurguramaa jiraachuutu himama. Yeroo torban tokko hin caalle keessatti simintoo kuntaala tokko irratti daballi gatii birrii 300 olii mul'achuu kan eeran kontiraaktaroonni fi hojjettoonni hojii ijaarsaa Addis Zaman dubbise. Sunuu dallaalota yoo ta'e malee gabaarraa argannee bitachuuf hin dandeenyu jedhu. Sababa kanaan hojiin ijaarsaa harkifachuu fi baasii hin malleef saaxilamaa jiraachuu isaanii ibsan. Bu'uurri rakkoo kana gam tokkoon daldalli simintoo dallaalota seeraan alaan dhuunfatamee jiraachuu gama biroon ammoo oomishni warshaalee biyyattii sababoota garaagaraatiin gadi bu'aa dhufuun sababoota ijoodha jedhamee jira. Daldalli simintoo neetwoorkii faayidaa qaamoleen aangoo irra jiran ijaarrataniin dhuunfatamee jiraachuun yeroo garaagaraatti ibsamaa ture. Isaan daldala simintoo dhuunfatan kunniin daballi seeraan alaa gatii simintoo irratti taasisaniin jiruun uummataa danqamee jira. Gama biroon rakkoon nageenyaa bakka bakkatti mudatee jiru dhiheessii oomisha simintoof oolan danquu fi dhakaa cilee alaa galchuu fi hanqinni sharafaa alaa danqaa ta'uun warshaaleen simintoo humna isaanii guutuun akka hin oomishneef sababa ta'eera jedha barruun kun. Qaala'insi jireenyaa akka waliigalaatti Itoophiyaa raasaa jiru sadarkaa to'achuuf ulfaatutti cehuun guyyaadhaa gara guyyaatti yaaddoo uummata biyyattii ta'ee itti fufee jira. Magaalaan guddoo biyyattii Finfinneen magaalota Afrikaa keessaa qaala'insa jireenyaatiin sadarkaa tokkoffaarra jiraachuu ishee Business Insider foomsuusaa kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama.
Oduu keenya xumuraatiin manni jireenyaa itti aanaa pirezidantii Sudaan Kibbaa Dr. Riek Machar loltootaan marfamuun dhagahame. Waraana waggoota 6 booda pirezidantii Salva Kiir fi itti aanaa isaanii Riek Machar gidduutti waliigalteen nageenyaa bara 2018 keessa godhamtus waggaa 4 booda bifa haarawaan waldhabbii keessa seenanii jiru. Maaltu uumame waan jedhuuf Guyyoo Waariyoo akka itti aanutti isinitti hima. Forces loyal to Vice President Riek Machar for the fighting in the northern part of the country. Edi jireenyi taana Presidenti Sudan Kibba duraani loltoota marfamu sa BBC gabaas Dr. Riek Machar teenyi dhurgo hogganaan garee finciltoo Sudan Kibba duraanii koomi loltooti Salva Kiir quxxumxii volta gubbaatiif jala qabatan jedhageessu hordofee qiyaamaaf saaxilamu isaa dubbata. Loltooti Salva Kiir laftii qabachuun bala kaasuuf hojjechuu jirani qubnaa qabaadha. Bileen naannoleetiif addunyaaleen isaan baanana caqasaa yaad Machar tur. The opposition forces led by Vice President Riek Machar says bara 1821 bulchiisota Homaan Turkiin qabaamte bara 1899 Biritishiif Egypt waliin taate fuudhuun bara 1856 Kolooni jala bilisbaat waa'ee biyyi himatama yakma murtii dila addunyaa Ab Umar Hassan al-Bashir dubbachuu jira. Duri Sudan jedhamti amma bakka lama qoodamuun Suudaniif Sudan Kibbaa Jubaaf Kaartum dirisaanii ta'uu dubbatama. Waraan guddayya naannoo waggoottan 8 oliif biyyuu Umar al-Bashir Suudaniif biyyi Riek Machar fa Sudan Kibba jidduu godhame yoo diqqaatti namooti miiliyoon 2 ijjeefama akkanoon ragaaleen agarsiis. Miiliyoonni 5 isaanirra baqachuun rakkoo argaane. Sudan Kibba immoo bara 2011 keessa Sudan guddayyoon rofottoqoon bilisa taatee lakkoofsa biyyoota Afrikaallee 53 irra 54 ol guddeefte aguulleen tur. Waggoota lamaan booda immoo waraanni okoleef gaadii guurrate dachaanee jedhe. bara 2013 President Salva Kiir taanasa Dr. Riek Machar gonarra fudhachuuf jedhe hojiirra qaleqaa waraanni tokko jechuun itti xeeyyaat namoonni 383 caala waggoottan jaheessa biyya nyaatan waraan kan araarsuuf marii dhuug tolchanitti badi jechaadha kanuuf jibbaatan Ameerikaan bara 2016 keessa erga kan jette dabarsiite garee ammaana kilol kaaftee qawwa dhukaaftirra tarkaaffii cima fudhadhaa jette abbootii waraan Sudan Kibba lamaan Dr. Machariif Salva Kiir kamariyan nuti jedhan adoo guyyaan araara qabam kun hin gahin duub hooggantooti tullamaa waligaluun Kiir pirezidaantii takkit fufuuf Dr. Riek Machar moddosa taqarattaana pirezidaantii takk deebuuf waligalan Dr. Riek Machar teenyi dhurgoo haasawaada kanirra godheen uumati keenka Sudan Kibba wannir deebeesani mirkaneessu barbaadu jaalkii Salva Kiir waliin hojjannee darar waraana kan keessa sanbaafni jechuun irbuseen. The war should come to an end by this declaration of ceasefire. Haasaw khanaan duubalde duub doktorichi gurraachi kun President Salva Kiir fuudhuun akkas jedhe waliif dhiisu qaamna wal taraaramullee qaamna gosti teellamaan ta waladhaa turte dinqaaf nuwerilleen akka naga buusanii wal taraaraman jabeessee gaafadhi jechuun waan dansa dubbaate addunyaan Suudan Kibba keessa qilleensi nagaya deebi'ee urgaa'uun Afrikaaf abdii guddoo jedhe warri angoof jecha uummata raachiisellee waan qabsaa'ee fargachuu yookaan angoo qoodachuun Back to the news headlines now. South Sudan's President Salva Kiir has signed a peace and power-sharing deal. Wagga afurin dubar kumlamaaf diddamilama ammallee dhiirtitu lamaan deebite wal qoraaste jedhan mani jireeny Dr. Riek Machar loltoota Salva Kiiriitiin marfamu isaanii gabaasaan BBC Afrikaa Emmanuel Gunza Nairobi irra barreesse jaarsi humman jiraatu baatu wanni beekam tokkolleen hin jirtu kajedhe gabaasaan BBC Focus on Africa kun wal dhibde hooggantoota lamaan jechuun Machariif Kiir jidduu deemuu jirtuun dhiyootana Suudan Kibba keessa tolkiin jabaacha dhufuu qubqabnaa jedhan. The ambushes we came through, the heavy exchange of fire now, machine gun fire both sides. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork erga oduun kun qophaa'een booda odeeffannoo dabalataa nu qaqqabeen ammoo loltoonni mana Dr. Riek Machariin marsanii turan bakka gadi lakkisanii gara bakka dhufaniitti deebi'uun isaanii himamee jira. Oduun har'aaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galatooma.